Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 2 keewwata 8 hanga kaffaltii lafa baadiyyaa rooba qofaan oomishamu keewwata xiqqaa tokko haala addaatiin labsii kana keessatti yoo tumame malee qonnaan bulaan rooba qofaan oomishu hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 250 gibira galii hojii qonnaaf qarshii 150 walumaa galatti qarshii 400 kan kaffalu ta'a. Keewwata xiqqaa 2 keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee lafa baadiyyaa oomisha baargamoof oolu hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 300 fi gibira galii hojii qonnaaf qarshii 1000 walumaa galatti qarshii 1300 kan kaffalu ta'a. Keewwata xiqqaa 3 keewwata kana keewwata xiqqaa tokko haga 2tti kan tumame akkuma eegametti ta'ee namni lafa baadiyyaa hektaara tokko gadi yookiin tokko ol qabu bal'inni lafichaa hanga kaffaltii gatii hektaara tokkoof murtaa'een baay'atee bu'uura hanga kaffaltii murtaa'een herreegamee kan kaffalu ta'a. Keewwata xiqqaa 4 keewwata kana keewwata xiqqaa tokko haga 3 jalatti kan tumame jiraatus qabiyyeen qaama miidhamaa ofiif oomishuu hin dandeenyeen yookiin dubartii qofaashee maatii bulchuun qabame ragaan seera qabeessa dhimmicha mirkaneessu qaama ragicha kennuuf aangoo qaburraa yoo dhiyaate bal'ina lafa waliigalaa keessaa hanga hektaara 1/2 yookaan duwwaa 5 kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa irraa bilisa kan ta'u ta'a. Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 2 keewwata 9 hanga kaffaltii lafa baadiyyaa roobaa fi jallisii yookiin jallisii qofaan oomishamu keewwata xiqqaa 1 namni mirga itti fayyadama lafa baadiyyaa jallisii misoomuu qabu kamiyyuu akkaataa armaan gadiitiin kan raawwatu ta'a. Keewwata 9 keewwata xiqqaa 1 jallisii aadaatiif hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 250 fi gibira galii hojii qonnaaf qarshii 400 walumaa galatti qarshii 650 kan kaffalu ta'a. Keewwata 9 keewwata xiqqaa 1 jallisii ammayyaatiif hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 250 fi gibira galii hojii qonnaaf qarshii 800 walumaa galatti qarshii 1050 kan kaffalu ta'a. Keewwata 9 keewwata xiqqaa 2 keewwata kana keewwata xiqqaa 1 jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee namni lafa baadiyyaa hektaara tokko gadi yookiin tokko ol qabu bal'inni lafichaa hanga gatii kaffaltii hektaara tokkoof murtaa'een baay'atee bu'uura hanga kaffaltii murtaa'een herreegamee kan kaffalu ta'a. Keewwata xiqqaa 3 keewwata kana keewwata xiqqaa 1 jalatti kan tumame jiraatus qabiyyeen lafaa jallisii aadaatiif oolu qaama miidhamaa ofiif oomishuu hin dandeenyeen yookiin dubartii qofaashee maatii bulchituun qabame ragaan seera qabeessa dhimmichi mirkaneessu qaama ragicha kennuuf aangoo qaburraa yoo dhiyaate bal'ina lafa waliigalaa keessaa hangi hektaara 1/4 yookaan duwwaa 5 kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa irraa bilisa kan ta'u ta'a.